Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya amma kan irratti argamnu yeroo bohaartiiti, yeroo bashannanaati, yeroo gaafii fi deebiiti. Guyyaa har'aatis torbaan dabre Abdulaziz gaaffiidhaan na cinqee ture. Isa addatti baafadhee hin cinqaarraanis kan irratti argamnu yeroo gaafii fi deebiiti. Gaafii ajaa'ibaa tokko kan isinis bohaarsu, kanaanas bohaarsu, jaran bohaarsu hin cinqa malee. Qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Nu faana tura. Abdulaziz, Maammannuur, baga nagaan dhufte. Baga nagaan wayiiti. Ati torbaan tartiin cinqee dhufteemi? Ati dalagummaan ta'e guddoon anarraa kafalatudha. Dhiirri kafalatu malee hin dhiistu. Ayyaa ni ilaalame. Gaafii ajaa'ibaa takka isinii qaba. Ayyee. Gaafiin tiyyas fakkii isinitti hin garsiisu. Bineensa tokko maqaa isinitti waamaa na kaaftan. Bineensa san mataa leenca kaasaa yoo isiniin jedhe mataa keessa leenci maal akka fakkaatu hin beektaniimi? Leenca san waraqarraa na kaastan. Suuraa kaastaa jechuudha. Adurree kaasuun hin ta'u ammoo. Leenca kaasaa isiniin jedheen. Waraqaa isinii kenna. Egaa daawwattoota keenya akkuma isin argitan kana waraqaa irratti kaasan harka isaaniitiin gahee jira. Wanni isin naa kaaftan leenca. Hai. Bar leenca akkam fakkeenyaatti nu Reefu fakkeenya nu goote maal nu jaasa? waan fakkeenya goote waan irratti nutti mun qabdu. Egaa. Hai yoo kaasa yoo dirqii ta'e ni kaafna. Manni sodaatte. Leenca kaasaa isiniin jedheemi. Leenca kaasaa hin sodaattani? Ni sodaatte? Naki sodaachuu osoo hin ta'e. Yoo sodaanne kaasi nutti himi. Yoo sodaanne kaasi. Anutti ni hin ta'u. Leenca kaasaa leenca kaasaa. Niin kaasna waan. Dhuma faallaa isaatti osoo inni na gaafate silaan jijjiira ture. Ati na gaafate. Ammoo adii sirraa qabaddetti. Ilma haadha xiyyaa wallahi garuu wallaallaa wallahi siifin dalaguuta. Kadareetti korojuu bartee. Kophee korojuu ta'u. Illee wanni amalaa dha manni. Daawwattoota keenya. Ilmaa uumaa wayita akkanatti ilaalu Abdulaziz waan biraa wayii waan jira wayii leencaa miti waan mana kaasaa jiru fakkaataa irratti wayii. Daqiiqaan keessan dhumatu jira. Hai. Leenca kan dhiiraa moo kan dhalaa kaafna? Abdulaziz. Leenca. Baay'ee garagara waan ta'eef baay'ee. Leenca kam jennee? Kan dhiiraati. Kan dhiiraati. Abdulaziz kan dhiiraati yaa? Kan dhiiraatii fi kan dhalaa walii wajjin baasu rifeensuma kana. Yaa rifeensatti godhe kan dhiiraa godhe jechuudha. Daqiiqaa takka isineef. Koi. Lama. Nu eebbisi kaa. Deeqa tokko kanaadha. Sadi dhumateera sa'aatiin keessan achumatti dhaabaa. Abdulaziz Maammannuur dhaabaa. Hin garsiisna. Maammannuur. Ciyoodha kaasessa. Meena keessanillee. Laa ilaaha illallah. Ka ani kaasu jedhe leenci. Hai. Bar leencaa kunis Kun leenca. Abdulaziz kun maali? Homo boyraa. Ay. bar deeqaan naan gate. Daqiiqaan maaltu dabalu? Naa kenniti itti dabalee si garsiisa. Yakin kan inni biqilaa mahaan nuti. Hai inni baritti dabaluu jira. Kiyyara hai kiyyara baritti jechuu jiran. Miti wallahi. Kan Maammannuur kaasu. Ayyee kan Abdulaziz hin ilaalame. Yaaliin bareedaadha yaali. Wanti fakkaata. Mee agarsiise. Bineensa akka jedhatanii bara arabaa keessa hin takka. Daawwattoota keenya kan Abdulaziz kaase kan leenca. Kuniin Mee rabbumaa jira kun amma leenca fakkaata. Wanni Bineensa fakkaata. lafarra hin jirre wayii. Baay'ee. Bineensa kana yaa'ii dinosoota jettee waan tolchuu danda'u nutti fakkaatu. Bineensa kana. Kun uumameetu hin jiru bineensa akkanaa hin jiru. Isaa sanoo ittis nama fakkaata. Kan argitu korma laal. Mara hormi akkanaa isa jira. Laal gaabo. Hormi fuula guddaa isa jira. Manaa maas Hormi dhufa laal. fuulli isaa akka guddatee isa jira. Halkan heejuun as dhufa beeki. Yaa bosi. Akkuma argitan kana daawwattoota keenya leenci akkana jira. Leenci akkana hin jiru.
Garuu kiyyatu itti dhiyaatu. Aayila kiyyaati wanni ati barbaadde wanta kaan naan galini. Wanni ati barbaadde daawwattoonni achi keessaas baanii leenci kanaan jiru akkas hin jaammate. Hin jiru ka. Leenci akkanaan jiru. Kun leencaa humisi. Maamannuu kanam leenci hidhii qabaa jira kennan. Hidhii miti barsuuni. Afaan isaati bal'aan. Saanaa keessa kaa'ee. Ishi maamannuu Abdulaziz kana maal jettan? Mee maamannuu kuni maal si fakkaata si takkaan ilaalta? Kun isuma na fakkaata kun. Waanidha. Ani isa kana silaa waan inni fakkaatu sitti ni hima. Garuu bakka kanatti ni himuu fedhin. Waan inni fakkaatu sitti ni hima silaan. Abdulaziz maal kan inni agartu kana fakkaata. Maqaa dhoofamaa si nafti. Miila duuba kanaallee miila tokko qaba. Duraanillee miila tokko qaba. Miilli tokko duubaanillee miila tokko qaba. Jidduu kana waan inni qabu waan isaan hin galle. Dhiisi bakka kun ofuma kaase dhiisi. Salfiidha kun. Murtii hordoftoota dhiisneerra. Kan itti agartarra. Arginee jirra ogummaa keessan bareeda maashaallah. Jajjabaadha. Haala kanaan biyya boonsitan. Osoo biyya bakka buutanii dorgomtanii bareeda jirtan. Amilee isin godhuuf malee. Abdulaziz itti gaafatama bosonaa ta'a Abdulaziz. Ayyee gaafii itti agartarra qophaatanii gaafiin itti aanu konkolaataa kaastan makiinaa. Ka elektirikii moo kan BYD BYD miti. Kama duraanii qabee. Volkswagen moo? Maqaan isaa? BMW kaasaa. Laa idaa. kaase ka BMW ko. Gaafiin kun xiqqoo kan jalqabaa akka laafaa ta'e naa gala. Xiqqoo isin taalaaf isuu malee mee kan mayyuu kaasaatii ni laala. Abdulaziz baay'eetu hin qabu jira. Maal akka inni as baasuun laallamee. Aboo qalamna jedhii ta'e. Sa'aatii keessan dhumatu jira. Xiqqoo kan waan naa hawwatus maal mataati akkamitti waan hin jedhiti. Illee si gargaaru. Oodis. Eessa bira geetti? Motora itti gatamtee? Motora itti gatamaa? Tokko, lama, sadi. Mooteera yeroo keessa. Seera siin booti yeroo kabajuu. Dhiis gaafatis. Jalqaba kan Abdulaziz. BMW kamtu irraa fakkaata mudura wanni ati ilaaltu taaksii kaasee fi BMW kaasee bakka san xiqqishu. Wallaahi. Abdulaziz kana. Wallaahi. BMW kana fakkaata gaa habibi yaadi. BMW gommaa hin qabne sanuma argina. Gomma. Inni barati. Gommaan agartu bootis lafarra maal jaasa? Charkeessaa eksiin agartu maal jaasa? Bishaan keessa jirti. Dheerin isa lalaqa. Habibi duraan BMW gettiin agartu habibi. BMW jedha. Kan 1890 BMW jedha kun. BMW miti jedha. BMW jechuudha habibi fayyada. Ishee bakka san akkina qabdaan isaati. Makiinaa fuuldurri isaa kam duubni isaa kami? Fuuldura. Dura deemaa jirti gara. Fuuldurri kam inni? Fuuldurri isaa kami? Fuuldurri kam? Hamsi fakkaata hamsi fakkaata. Kun makiinaa Barreeffama isaa qabdi makiinaan. Barreeffama duubaaf duraan illee qabdi makiinaa. ni qabdi. Mee shufeerri ombari teessoon shufeerri eessa birame? Teessoo fi jinni osoo hin ta'in gubbaa isaa kaasaan hojjetanii maal akka qoonsa? Kun gubbaadha? Gubbaa haa. Gommaan gubbaadha ni mul'ata? Gommaan ni mul'ata haa gubbaarra. Goma kun barra saayidiidha kun saayidii yeroo ilaaltu. Lakki kun gomma makiinaa kana sarviisii jirtu. Ayyee kan itti aanu. Maashaallah. Maashaallah ittaasa. Akkuma lafa deemboo. Maal godhanii? Gubbaa gadi kaasee xiqqoo garuu. Gubbaa gadi kaasee. Sanuma. Maamannuu tirasi yaala kaasee. Sanuma. Maamannuu tirasi yaala kaasee. Maamannuu garuu wanni fakkaatti wayyaanee. BMW modeelii BMW modeelii kun eessa jira boo BMW akkanaadha taaksii. Taaksii wayyaanee magaalaa keessa Finfinnee keessa jiranii gubbaan bulee jalaatii san fakkaatti. Ayyee gaaffii itti aanu tara. Abdulaziz gaaffii itti aanuuf qophaa'aa. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya Simboo gaaffiif deebii bohaarsaa barsiisaa akka ta'e abdii isiirraa qaba. Gaaffii dhumaarra jirra. Abdulazizii fi Maammanuuriif gaaffii dhumaati. Gaaffii sadaffaa. Istuudiyoo kam keessatti argamna? Istuudiyoo Miilaanii gaafaa. Istuudiyoo Miilaan keessatti argamna. Loogoo Miilaan guyyatti argaa ooltan.
miidiyaa. Guyyuu loogoo miila miidiyaa argaa ooltanii iddoo hojii keessanii loogoo miila miidiyaa na kaasaa. Namni daawwattoota keenya namni waan guyyaa guutuu argaa oolu kaasuu dadhabu. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam barakaatu. Wal gargaaruun hin ta'u. Kaasii kaa loogoo maali? Salantaa itti eegamu. Istuudiyoo miila miidiyaati. Sagantaa siin booti. Loogoo miila miidiyaa kaasuu dadhabanii jiran kun. Anas eegu jira. Islamoo daawwattoota keenya loogoo miila miidiyaa kan Gaaffii kana hawaasni ittiin nutti aarutan maaliif kaafatan? aaruu miti qabata. Waan hojjettu bakka hojii keetii sagantaa akka beektaa waan jedhu nima. Abdulaziz loogoo miila miidiyaa loogoo. Loogoo si gargaaru? Injiinara wajjin nu fiddanii boosiin kan gootan. Mee keessaa? Mee keessaa? Mee keessaa guutakka? Mee guutakka? Mee guutakka keessaa hin dhala agarsiisi. Ay graafiksiin yeroo kompiitara hojjetamu fi iskiituu argaa. Mee guutakka agarsiisi. Maaliif akka nama gaddisiisaa? Maaliif akka nama gaddisiisaa jettee torbaan ta'e? Wallahi waan asiin dalagii wallahi naa fedha. Wallahi waan asiin. Akkami? Na eeggadhu. Maal akkatti qabdu laalte? Laala haa keessaa san dura. Kunoo. Maal haasisa? Loo jedha. Loo jedha. Loogoo dha barreesse. Loogoo jedhi barreesse. Wallahi. Garuu wallahi sidhaan injiinara ta'e jechuudha. Oomishuun akkana. Ay akkasii miti. Ati hin beektu si barka gaafii nu gaafatu jiru. Maal? Naangalle waan himaa. Mee daawwattoota keenya ilaalaa mee. Daawwattoota keenya akkana jira loogoo miila miidiyaa kan daangaa viidiyoo kana irratti arguu jirta. Akkasii miti laa sirri nanna sii qabi. Nanni sammas akkasitti qabda. Loogoo miila miidiyaa akkana jira. Amma loogoon kenna inkilaayintiidha. Just hammatee tokko akkana jedha. Peeparicha akkana godhi. Xinnoo ishee jechuudha akkasitti qabi. Akkas loogoon keenya. Akkana jira. Haa. Xiqqoollee akkana jira yoo jechuudha. No ay. Haa mee keessaa kiyyoo. Kan Abdul Aziz ammoo akkana. Madarakii kaasee inni. Darajaa kaasee. Haa jechuun Minbariidha kan isaa. Minbarii yoo kan jiraane minbarii akka inni. Hammatee tokko minbariitti dhiyaata. Yoo fakkaatee si fakkaata malee. Miila inni fakkaatu. Loogoo miila miidiyaa kan fuuldura ta'e kan. Allahu akbar. Allahu fakkaatame. Kamtutti dhiyaata? Haa jechuun la keenya lachuun fakkaatu boo. Keenya jechuun fakkaatu jedhee hammatee tokko ilaali. Wayyaa fi irra wayyaattu jira beekigaa. Fakkaatu. Kiyya kan kee irra wayyaadha. Haa bakka. Garuu isin bulaalame waan guyyaa guutuuf dura argaa ooltan waan viidiyoo ilaalaa ooltan. Nuti dandeettii waa kaasuun qabnu obboleessa keenya. Rabbi rahmata isin haa godhu. Amiin Allahumma amiin. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan akkasiin bohaarsee fi akkasiin barsiise abdiin qaba. Abdulaziziin hanga barbaadullee taatu irraa deeffachuu baadhu irraa deeffadheetiin jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota qophii kennaa sagantaan siimboo kennaa bohaarsaa fi barsiisaan hin xumuramne sagantaa siimboo hafan waliin turtii gaarii.